Ashamaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee walirraa fageenya torbaniin booddee odeeffannoowwan wayitaawoo ta'an qabannee dhufnee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Nageenyi injifannoodha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti miseensonni shanee 69 hidhannoo guutuun karaa nagaa harka kennatanii jiraachuu odeeffannee jirra. Yeroo miseensonni kun karaa nagaa galan uummata magaalaa Shaambuunis simatamanii jiru. Dantaa uummata Oromoo qabsoo karaa nagaa fi misooma irratti cichanii hojjechuu qofaan ta'uu kan fudhatan miseensonni ABO shanee 57 hidhannoo dhuunfaa hanga gariitti bireenii 7 snaayiperii 4 kilaashii 42 fi kan biroo waliin deebisuus odeeffannee jirra. Miseensonni biroonis galuuf qophiirra jiraachuu fi karaa nagaa mootummaan harka isaa diriirsee simachuuf qophaa'aa ta'uu odeeffanneerra. Dabalataan gootichi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa faannoo 750 ol kan ta'an biyyoo arrabsuun dhagahamee jira. Finxaaliyyiin faannoo 750 ol kan ta'an tarkaanfii laalessaa raayyaan ittisa biyyaa fudhateen bakkitti godhameera. Kanneen 436 ta'an ol booji'uudhaan akka danda'ames odeeffanneerra. Guyyootan darban keessaa finxaaliyyiin faannoo kibbaa walirraa gandoota kanneen akka Saanqaa fi gandoota Waldiyyaa jala jiran to'anne jechuun oduu afarsaa turuun har'a achi buuteen isaanii dhabamuun beekameera. Egaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii har'aaf qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.